Abdiisaa Hussein jedhama. Ogeessa fayyaa kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaati. Karaa hiriira bahuu waan akkanaa kanarratti yaadni ogeessota fayyaa akkas ta'a jedhee hin yaadu. Maaliif jennaan hiriira bahuu dhiisiti daqiiqaa takkaaf hospitaalli sila hojii dhaabee hakimoonni achi keessa jiran, narsoonni achi keessa jiran daqiiqaa takkaaf qofa sila dhaabanii namni oksijiinii irra jiru, namni gulukoosii garaagaraa irra jiru, namni sukkaara qabu, namni agartee asmii fi kanaan miidhamaa jiru, namni maashina garaagaraa irra jiru lubbuu isaa dhaba. Lubbuu kan dhabu kun immoo obboleessa keeti, obboleettii keeti, haadha keeti, abbaa keeti. Kanaaf hiriira bahuudhaan osoo hin taane mirga keenyaa kan gaafannu tarsimoo biyyi kun ittiin deemu kana wajjin tarkaanfataa gaafii keenya gaafatudha. Maaliif jennaan ogeessi fayyaa jechuun lammii biyya kanaati. Biyya kana keessa jira. Kanaaf dhukkubsataa wajjin yaalaa jira. Lammii kana gargaaraa jira waan ta'eef hiriira bahuudhaan immoo deebiin hin dhufa jedheellee yaadu. Ogeessi fayyaa hiriira bahuuf yaadu yoo jiraate kun dogoggora jedheeti yaada. Ogeessi fayyaa biyya wajjin lammii wajjin waan ta'eef uummata wajjin waan ta'eef odoo saba amantii kamuu odoon qoodii waan yaaluuf siyaasa kamuu keessaa bilisa ogeessi fayyaa. Kanaaf bilisa waan ta'eef ammas borus hiriirri tokkoyyuu hin barbaachisu. Dr. Sintaayyoo Takleen jedhama. Piroovostii kan hojii gaggeessaa kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaati. Kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaa naannoo kana keessa naannoo Oromiyaatti hojjetaa ogeessa fayyaa baay'ee qabu isa tokkodha. Isa dura irratti argamudha. Garuu guyyoota darban torbaanota darban keessa akkaataa amma jedhame kanaan ogeessi hojii irratti danqaa ta'uuf gaaffii ogummaa fi gaaffii iddoo hojii gaaffii siyaasaa fakkeessuudhaaf ogeessi fayyadame tokkollee hin jiru. Sooshaal miidiyaa irratti illee sooshaal miidiyaa aktiivizimii waan fakkaatu sochiin tokkollee hin jiru. Ogeessi keenya tasgabbiidhaan iddoo ramadamee fi ogummaa qabuun uummata tajaajilaa jira. Hojii idilee isaa bakka hojiitti argamee hojjetaa jira. Ogeessi garuu tasgabbiidhaan hojii isaa hojjechaa akka jiru, gaaffii isaas tasgabbiidhaan gaafachaa akka jiruu fi akkaataa sooshaal miidiyaa irratti haasa'amu kanaan hojii lagachuu, hojii irraa hafuu, hojii miidhuu, hiyyeessa du'aatiif saaxiluu ilaalcha jedhuu fi sochiin jedhu tokkollee mooraa kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaa keessatti hanga ammatti hin argine. Gaaffiin dhiyaate sirriidha. Gaaffii kana garuu shira politikaatiin, shira siyaasaatiin, politikaal aktiivizimiidhaan feesbuukii irratti asii fi achi afarsuu abbaa raafame wajjin raafamuu hin barbaachisu. Bulchiinsi magaalaa lafa laachuudhaan gurmeessuudhaan waan hojjetaa jiru jira. Biiroon fayyaa Oromiyaa qajeelfamoota tokko tokko qajeelfamoota yeroo dheeraa turan sirreessuudhaan irra deebi'ee ilaalaa akka jiru quba qabna. Akka mootummaa federaalaatti immoo mindaa irratti maaltu akka yaadame ammas beekuu baannu callisanii taa'uu ilaalu jennee hin amannu. Kan sooshaal miidiyaa irra jiru ajendaa keenyas miti, ajendaa uummataas miti. Ajendicha abbaa ajendaatiif haa dhiisnu. Dr. Abdinaasir Waaqoon jedhama. Ispeeshaalistii olaanaa dhibee keessootiif gargaaraa Piroofeesara kolleejii hospitaala Adaamaatti. Haalli hojii hospitaala kolleejii fayyaa Adaamaa keessa jiru waan baay'ee namatti tolu. Yeroo ammaa hojjettoonni keenya haala naamusaa tasgabbaa'anii hojjechaa jiru. Haalli jireenya hojii wal qabatee gaaffiin hojjetaan fayyaa kaasu gaaffii akka qabeessa waan ta'eef qaamni mootummaa kan dhimmi ilaallatu bifa tasgabbeessa ta'e qo'annoon yookaan asesmentiin gaggeeffame maaltu deebi'uu danda'a sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti, sadarkaa biiroo fayyaa Oromiyaatti, sadarkaa federaalaatti jedhamee addaan baafame hooggantoonni kunis uummata keenya isaanis uummata keessa ba'anii uummata tajaajilaa jiru. Rakkinni qaala'insa wal qabatee jira. Rakkinni kana wal gargaaranii furmaatii bifa adda addaatiin osoo godhamee fi gaariidha. Bulchiinsi magaalaa Adaamas haala kanaan baay'ee galateeffanna. Hojjettoota keenya walitti qabee mariisisaa jira. Haala hojjettoonni kunniin gurmaa'anii lafa mana jireenyaatti argatan. Lafa mana jireenyaa argachuu qofaa miti. Lafa sana irratti mana ijaarrachuufis rakkisaadha yeroo ammaatti. Mindaa hojjetaatiin rakkisaadha. Baankii siiqqeetiin wal qabsiisanii fuulduraaf akkaataan ittiin liqeen mijaa'ee fi hojjettootni wanni gargaaran waadaa nu galaa jiru. Waadaan kun immoo gara hojiitti hiikamee
hojjettoonni keenya lafas argatanii bifa liqeetiin immoo baankii siiqqee irraa qarshii argatanii mana irra ijaarratanii oolanii kunis gama tokkoon baay'ee gargaaruu danda'a jedheen amana. Bifa sooshaal miidiyaa irratti warroonni dhimma kan ilaalan kan kanaan duras gaafii hojjetaa fayyaa takka kaasanii hin beekne gaaf tokkoofis hojjeta fayyaatiif dhaabbatanii hin beekne yeroo ammaa akka waan durtaa'aa yookaan duwwaa yookaan hoogganaa qabsoo ogeeyyii fayyaa of fakkeessuun miidiyaa irratti waa barreessaa jiru. Kaayyoon isaanii duraanuu kaayyoo keenya miti. Garuu ogeessi fayyaa kan jiru of tasgabbeessee ajandaa isaanii akka hin taane ajandaa warra sooshaal miidiyaa gaafii hojjettoota kan seer qabeessa kan butamee gara biraatti geessuuf yaalamaa waan jiruuf hubatee bakki jiraatutti bakka hojii isaatti haala hojii isaatti kan irraa akka of qusatu dhaamsa dabarsuun barbaadna. Sister Samiraa Mohammed jedhama. Itti gaafatamtu waajjira fayyaa magaalaa Adaamaatti. Sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti sosochiin ogeeyyii fayyaa kallattii garaagaraan jiraachuu wanti ibsaa jiru jira. Isa qofa osoo hin taane immoo ajandicha makan immoo ajandaa siyaasa itti raawwatan qaamoleen garaagaraas taasisuudhaan ogeessota tasgabbiif naamusa cimaadhaan gaafii isaanii gaafataa kan jiranii fi hojii idilee isaanii irra jiran bakka bu'uu akka hin dandeenyes ogeessota fayyaa waliin marii adeemsisneenis adda baasuudhaaf yaalleerra. Akka magaalaa keenyatti akkuma beekamu ogeeyyiin fayyaa keenya lafa mana jireenyaa gaafii isaaniiti. Kan immoo akkuma beekamu mootummaan naannoo Oromiyaa magaalotaaf godinoota karaa xalayaa barreesseen ogeeyyii fayyaa kana deebii akka argatan gochuurraa kaasee haal duree barbaachisu xumuraa jirra. Waldaan bara 2009 irraa hanga 2011 kan gurmaa'an kafaltii isaan irraa eeggamu kafalanii yeroo gabaabaa keessatti lafa harka isaan irraa akka gayu haal duree xumuramuu qabu xumuramaa jiraachuu isaa ogeeyyiinis quba qabu hin beeku. Akka magaalaa keenyatti ogeeyyiin akka gurmaa'an taasifamurraa kaasee hojiin hojjetamaa jiru jira. Gurmii kunis akkaatuma ulaagaa barbaachisuu fi haal duree eeggachuu qabu san irratti hundaa'anii ogeeyyiin fayyaa gurmaa'aa jiru. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas deebisaa jiraachuu isaa akka hubatan asumaan kaasu. Ogeessi fayyaa kun qaama siyaasaaf ooluu hin qabu. Qaamoleen garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti aktiivistii kamuun barbaadnu nu'u ogeessi fayyaa kun hojii isaa hojjetaa gaafii isaa immoo mootummaadhaaf hin dhiyeessaa malee afaan biraatiin rakkoon keenya kan hiikamuun jiru kan jedhu ejjennoodhaan bahan jechuudha marii gaggeessine keessattis. Kanaaf ogeessi keenya naamusa ogummaas qaba. Naamusa dirqama ogummaas kan naamusaa immoo caalmaadhaan qaba waan ta'eef hojii isaa hojjetaa tasgabbiidhaan naamusa cimaadhaan hojii isaa hojjetaa jira. Akka magaalaa keenyatti sochiin adda ta'ee fi miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti naanna'u kun magaalaa keenya kan ibsu miti. Dhaabbanni fayyaa hundaafuu tajaajila iddoo kennuudha dhaabbanni fayyaa. Dhaabbanni fayyaa ergama of qabee of danda'een qaba. Mul'ata of danda'een qaba. Galma waan hojjetuufis seektara beekuudha. Kanaaf immoo qaama garaagaraa irratti biyya keessas biyya alaas ta'anii karaa ogeessa fayyaa naamusa isa madaalleen sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti wantoonni naanna'aa jiru kun ogeessa fayyaa kana anis ogeettii fayyaadha waan ta'eef ogeessa fayyaa kana in ibsuu kan jedhudha. Ogeeyyiinis kaasaa kan jiran. Maaliifi haalli nu keessa jirru ogeessi fayyaas hojii isaa naamusa cimaadhaan ergamatti kennamee naamusa ogummaa isaa kabajee iddoo hojjetaa jiru irratti immoo si caalaa anatu si beekaan jechi jedhu kun jecha dogoggoraati jechuudha. Ogeessi kun ogeessa baay'ee barate piroofeshinii gugurdaa kan qaban ogummaa gugurdaa kan qaban naamusa cimaa kan qaban ogeeyyii san bakka bu'uu hin danda'u. Kanas ogeeyyiin isaanii illee kaasaniiru jechuudha. Kanaaf qaamni siyaasaaf itti fayyadamu kun iddoo sanii miti kan jedhu san hubachuu qabu.